Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan argamnu magaalaa Harar keessatti. Magaalaan Harar jaarraa kudhan dura tan hundeeffamte yommuu taatu, magaalaan Harar hedduu jaalatamtuu, hedduu magaalaa Islaamaan beekamteedha. Islaamni baay'inaan as keessatti argama. Bara 18 keessa magaalaa Islaamaan beekamte keessa haafizoo hedduu eebbisuun addunyaarraa sadarkaa sadaffaatti argamtee jirti. Magaalaan Harar hedduu jaalatamtu, kabajamtu achi keessatti argamu wajjin amma bakki itti argamu Masjid Jimmaa jalatti. Masjid Jimmaan masjida amata 300 dura jirudha. Masjida kana jechuun masjida Minilik Mataskaalatti jijjiire Madaaniyaalam dura masjida jira. Masjida yeroo dheeraa musliimoonni Harar keessa jiraatan itti salaataa turanidha. Amma immoo hedduu guddatee dizaayina haaraadhaan Masjid Jimmaa jedhee masjidni isaan maqaan moggaafame Harar keessatti dizaayina haaraa kan jaaramaa jiru, kan jaarameetis jiru masjida Jimmaa kan jedhamu. Ammallee nu wajji kan argamnu iddoo Faras Magaalaa jedhamtudha. Faras Magaalaa jechuun afaan Oromootiin magaalaa fardaa jechuudha. Achirratti kan argamnudha. Iddoo kana jechuun iddoo seena qabeettiidha. Afaan Adareetiin Calanqoo Shaahidaaj iddoo jedhamudha. Iddoon kun iddoo magaalaa Harar keessatti seena qabeettii taatee argamteedha. Kitaaba adda addaati irratti mallattoon kun yeroo hedduu mul'ata. Bakka kana jechuun akka seenaan himtutti jaarraa tokkoo fi cinaa dura Minilik namtichaan jedhamu, Minilik lammaffaan hoogganaa Itoophiyaa kan ture, iddoo kana magaalaa kana keessatti Amiir Abdullaahiin yeroo hoogganaa turetti iddoo kana waliin qabsoo taasisee ture. Yeroo Minilik xaafee ergeefitti Amiir Abdullaahiin waa xiqqoo godhee yeroonii fi soogidde ergeefidha. Bakka kana akka seenaan jettutti Minilik yeroonii fi Amiir Abdullaahii cabsee waraana isaa cabsee asitti argame. Iddoo kana bakka amma Mataskaana taatee jirtu kana masjida turte. Masjida kana keessatti akka seenaan adda adda himtutti gaa amma jecha laa ilaaha illallah Muhammadur Rasuulullah jahuutu jira. As keessaa baduu dideeti jira. Yeroo hedduu jibsamiin simintoo adda addaatiin qabanii jira. Iddoo kanatti maqaan Rabbii baduu didee argama. Maggaarajaan dho'isanii amma as keessa jira jechuun seenarraa ni odeeffama. Jaarraa tokkoo fi walakkaa dura iddoo kanatti Minilik yeroonii fi magaalaa Harar Amiir Abdullaahii cabsetti wanni inni godhe masjida kana dhufee gubbaa ejjee gaffincaan. Yeroo gaffincaanetti iddoo kana Mataskaanatti jijjiire. Yeroo Mataskaanatti jijjiire keessatti Amiir Abdullaahiin yeroo inni cabe keessatti sirni isaa yeroo cabe keessatti nama 300 toora kana jalatti arreessee osoonii fi rifannoota kan ala nama 300 morma irraa qaqqabe akka seenaan jettutti. Kanaaf iddoon kun afaan Adareetiin Calanqoo Shaahidaaj wanni jettu. Iddoo seena qabeettiidha. Iddoo Harar keessaa haalaan daawwatamtuudha. Addabaabaayii ijaaramtee argamti amma. Masjida ture. Masjida Amiir Abdullaahii masaraa isaatirraa gabbahee masjida kana haalaan itti salaatu waqtii isaa itti gaggeeffatu ture. Amma garuu Mataskaana Madaaniyaalam jedhamee qayyaramee jira. Sandura gaasa akka isaa irraanfannee jira. Dhaadannoonii fi yeroo Amiir Abdullaahiin Minilikiif ol erge soogidda dhaadannoo kana jettu dhaadate Minilik. An ummaan tiyyanan dalle Maariyaamiin si kakadha an namaa miti yoonii fi masjida kee Madaaniyaalamitti jijjiiruu dadhabe. Akkuma jee namtichi kun hammeenya isaatirraa masjida Amiir Abdullaahiin itti salaataa ture. Kan waggaa 100 meeqaan dura ture amma Madaaniyaalamitti jijjiirame.
jiru. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya daawwattoota keenya hedduu isin jaalladha hagamma waan nuuf takka ta'u hubachuu qabda jechi laa ilaaha illallah muhammadu rasuulullah jedhu ammallee mataskaana kana keessaa baduu dibee jira. Ganaadha masjiida deebi'uuf ta'a. Ganaadha magaalaan Harar iddoo duraa saniif deebi'uuf teessi akka ammallee aqalta kana jiru. Waan waliin turtaniif hedduu galatooma hedduu isin jaalladha laabtoo karannaan ta'e. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.